ilmaan Oromoo bakkee sana kan dhaabatan sa'aatii kan ammaan kanaa jechuudha ilmaan keenya dhabuutti jira Haacaaluu daa'ima jee tokko irraa du'ee jechuudha maal gochuutti jira hundi keenya now it is time to take action now it is time to do it dachee keenya irratti jechuudha lafa keenya irratti jechuudha handhuura Oromiyaa irratti jechuudha Haacaaluun deessaa kan namni garaagarummaa torbee tokko keessatti ammayyuu deddeebinee haasaa goona deddeebinee haasaa goona no stop jennee deddeebiutti jedhe no sun furmaata hin ta'u Oromoo kana booddee kaayoo jechuudha Oromoo kana booddee kaayoo jechuudha nu tuffatanii jiru kana booddee tuffatamnee jirra dachee keenya irratti tuffatamnee jirra Haacaaluun waan sobee tokko hin qabu naan sobee jedhe achi ba'e waan sobee tokko illee hin qabu ammaan tana Oromoon bakka jiru qindaa'e qabu Oromoon bakka jiru qindaa'e ka'uu qabaachuu ammaan tana hundumti keenya maanni Oromoo isinitti nagaamuyi reeffa bakka kana teenye gaafa dhaabbannee kolfinu isinitti nagaamuyi teedii afur mana qaba konkolaataa maal fakkaatu qaba dachee keenya irra jiraataa jira. Dachee keenya irra jiraachuu wanti kun baay'ee rakkoo hamaa wanti kun baay'ee rakkoo jibbisiisa Jawaar Mohaammed ilaal dhugaa dubbate waan sobee tokkollee hin qabu jechuudha garuu hidhamee jira achees baanii ilmaan naftanyaadhaan nuti dhaadachuu jiru jechuudha nuti uffachuu jiru jechuudha eebbisaa addunyaa erga du'ee kaasee hamma Haacaaluu Hundeessaa du'ee gidduu qabsoo gaggeessaa ture waggaa 20 waggaa 30 waggaa 100 guutuu reefuma baannee dhufnaa hin bakka kanaayi reefuma baachisnu nuyi reefuma baannee dhufnaa hin bakka kanaa Oromoo now it is time to do it it is time to do it jirra namni hundumtuu miira keessa galuu dhiisaatiin ammaan tana hojii hojjechuu qabnaachu dargaggoonni bakka kana jirru warri iddoo kana jiru qindoofnee qophoofnee jirra ammaan tana hojiitti galuu qofa dhafee warreen masjiida keessa jirtan dargaggoonni keenya achi nu ba'a kanneen wal mana beeta kiristaanaa keessa jirtan afaan biraatti yookiin cherchii keessa kan jirtan achi as ba'a hojiitti galuuf qophoofnee jirra jechuudha. wal haadha keenya ammallee kana booddee jechuudha miira keessan gallu gamnoomuu qabnaa dammaquu qabnaa akkamittiin akka gaggeessinu akkamittiin akka qabsoofnu beekuu qabnaa jechuudha suuraa baattan kana you guys have to mean it callisanii baattanii naamatina yoo nuti emotionii keenya argisiisne jarri nu kaafuudhaan hojiitti hojjetu jechuudha dhufanii nu bukkee isinii wajjin jirra waan barbaadan nu bira koottaa nu gaafadhaa isinii dhiyeessina nuun jedhanii jiru waan ta'eef dargaggoonni bakka jirtanii as ba'a isinii wajjin hojjechuu barbaanna kana booda kakkaataa qabsoo keenyaa shift gochuu barbaanna qeerroon kaaneerraa qeerroon edimante warreen minisootaa bakka garaa garaa jiran hundumaa wajjin quunnamtii qabaanneerra yoo isin raftanu nuyi rafnee mul'u kana booddee. Senti ujjenneen jira Limoon Adaanii yeroo tokko manguddoon keenya ummaan keenya daqiiquma tokkoof dhaamsanii dabarsu san boodaan Sheek Ibraahimii fi manguddoon biraa tokkos jiruu ni ilaalla namoota ta'e namni natti baay'ate adii faanaa godhaadha kan nuti haasa'uu fedha okey deeqaa tokko dhaabbadha ummaa deequma tokko fudhadha After my sticky go. Yeah.
Abasha buusa, Amara buusa, eenyu nyaata warri wallaggaa takkaa biddeena biteen beeku. Nuti nyaata warra Harargeetii fi Arsii fi eenyu nyaata. Biddeena sayyoo bitan balaan isinitti haa buutu. Biddeena sayyoo bitan balaan isinitti haa buutu. Biddeena injeeraa maama hajaan sayyoo bitan balaan isinitti haa buutu. Isaanii godha sirna nyaataa guyyaa sana. Abadan biddeena Amaaraa namni bitee nyaate dhiyaata Oromoo. Biddeena Amaaraa unkaan biddeena Amaaraatiin mitaa fi dukkaana Amaaraatiin bitinaa Oromoon ni qabdi. Oromoon ni qabdi, Aarifuu ni qabu, Beesel ni qabu, Tamasgeen ni qabu. Oromoon hedduu xaafii uuma Oromoon yoo mana Amaaraa dhayxanii bittan. Diinni Haacaaluu miila isin haa qabu. Rabbiin isin haa arku galatooma. Haacaaluun ammoo Wallaggarraa bahee Finfinneetti awwaalamuu muraa morma keenyaatiin ni awwaalama. Okay, ummaa teenya hedduu haa galatoomfannu. Thank you. Itti aansee manguddoo keenya keessaa daqiiqaa tokkoof ammas Sheek Ibrahim waan tokko jedhu tartiibni qabamee jira. Please daqiiqaa tokkoof Sheeknis waa jechuu barbaadu. Kameera akkam jaa'u maali? Oromoo jenna baga nagaan dhuftan. Baga bakka kana Rabbiin nagaan isin fide. Rabbiin waan isin fidaniif kana bakkaan isinii haa ga'u. Diina kana Rabbi nurraa haa cabsu. Abboo diina kana Rabbi nurraa haa cabsu. Amma nuti humna keenna qofaa miti humna Rabbii gargaarsifannee diina kana Rabbi nurraa haa cabsu. Rabbi nurraa haa cabsu. Rabbiin tantafatti nurraa haa kaasu. Abiyyi Ahmad Rabbiin akkuma gaafa mallasiin mataa qabe Rabbi mataa haa qabsiisu. Daaneel namicha isa wal Daaneel Kibrat Rabbi sammuu isaa qabee achi keessa haa baasu. Rabbi isaa walitti haa kaasu. Rabbi isaan achi keessa haa buqqisu. Nuti nama miine Rabbi nagartanii isaan haa miidhu. Oromoon haqa qabdi haqa keenya Rabbi nu haa tumsu. Sabaaf sablammiin haqa qabdi haqa sabaaf sablammii Rabbi haa tumsu. Yoo sabaaf naftanyaa ta'e malee biyya san keessatti sabni 83 dhiibbaa fi camnana qabaa camnana sanirraa Rabbi nu haa baasu. Nu sabaaf sablammiin harka tokkocha. Sabaaf sablammiin biraa tan agartee naftanyaa hin taane Oromoo waliin dhaabbatuu qabdi. Mirga ofii falmatuu qabdi. Oromoon kaleessallee mirguma ofii falmate malee firma namaa hin cabsine. Ammallee sabaaf sablammiin agartanii isaanii waliin numaa waliin gabroomte numaa waliin cabde warri nu waliin kaleessallee cabee haddallee keessa jiru. Saba kana waliin dhaabbatu qaba. Nama biraa Oromoon hin jibbine. Nuti amma achi agartee naftanyaan araarama hin qabnu. Eega Haacaaluu ija teenna gurra keenna dokumentii keenna nurraa guban amma achi isaanii waliin jiraachuu hin dandeenyu. Wanni nuti dhaammachuu qabnu sabni keenna harka wal qabannee hooggana keenna kakaleessa. Taasifoo qajeelaa nu baasee dhumasa kun mataa nurraa qabaniin mataan keenna hidhamee jira. Jarri keenna ta hidhamte Jawaar Mahammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, sammuu keenna sammuun teenna isaanii waliin hidhee jira Abiyyi Ahmad. Akka inni hidhe sanitti hin hidhamnu kumaatama qabnaa ni baafanna. Qabsoon teenna duubatti hin deebitu. Qabsoo keenna itti fuufna. Akka bilisummaan biyya teenna irratti gonfannutti itti fuufna. Amma achi Amaaraa waliin biyya san hin qabnu. Oromoon agartee biyya teennatti ufuma abbaa itti taati. Mucaa agartee Haacaaluu dheengadde isaan nurraa ajjeesanii kaleessallee isaan awwaalan nutu awwaalata. Guyyaa qabsoo teennaan bakkaan galmaan gaanne hin awwaalanna. Oromoon harka tokkoon madhallee waamicha walii dabarsina. Wanni walii dabarsinu qabsoon teenna duubatti hin deebitu. Hawwee sodaannee wanni duuba dhaabbannu hin jiru. Miliyeenaan waraana fedhe gadi haa baasu miliyeenaan waan fedhe gadi haa fidu nuti duubatti hin deebinu. Haga dhumnee lachiisanirraa dhabamnutti Oromoon manatti hin deebitu. Qeerroon teenna ta biyya keenya keessa jirtu. Takkaan isiillee qawwee sodaatee akka maratti hin deebine dhaamsa kenna. Nuti agartee warri biyya alaa jirru waan barbaanne cufaan isin bira jirra. Kanaaf agartee qabsoo teenna akka duubatti hin deebine amaanaa isin hin jenna. Nuti bilisoomna. Oromoon amma achi mataa ofiitii murteeffattee biyya ofii godhatti malee nama jalatti hin bultu.
Aye Sheikha keenya ni dugala tooma innani difam laina rajirani thank you jamaada akan itti anse dhaba daqiiqaa takka umma daqiiqaa takka umma hoye Raga Rabbi ummata keenya kana waa'ee goona falkanii guyyaa wanni nu jenga takkaa jirama kanu jenge warra waliin taane warra hamtuu toltuun beeyne namni keenya galteedha hedduun galteedha galtuma haadhiisanii haa takka tahan malee humaan akka ta'an mucaa bareedaa kana nurraa ajjeessan isaan amma nu gammadu jiran nuti boo'u jirra akkam laaltan ni kafalan najaa rabbiin nama keenya kana rabbi haa alqabu rabbi gadnu qabin yaa rabbi waan duraan nurra keessa nurraa fuudh yaa rabbi nurraa fuudh yaa rabbi ijoollee saniif waan ka'ee kan warra gatu jiran saniif amiin jaa assalaamu alaikum aye heddu galatoomaadha itti aanee dhaabaan aye dhaabatte laina daqiiqaa takkaaf masin community irraa daqiiqaa takka hoggan jiru takkaaf dhaabaan dhaamsanii dabarsaa walaana geenyu ani isinitti hin dheeressu waldaa hawaasa Oromoo magaalaa kanaa akka kanaatti waamicha isinii godheef bakka kanatti argamtanii gochaa suukanneessa obboleessa keenya irratti raawwate kanaa fi hidhama dhumiinsa Oromoo irratti raawwate balaaleffachuuf addanatti mirga keessan mormachuuf akka asitti argamtan waamicha community'n isinii godheen dhufuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa. Egaa waan tokkoon asii deebi'uu qaba waldaan hawaasa kanaa. Hacaaluun kan inni wareegameef haasxaa kee ol qabee dubbate sagalee sii ta'e dhalatee waggaa 15tti mana hidhaa seenee waggaa 20tti mana hidhaa irraa ba'e siif hidhame ergachii ba'e Hacaaluun falmaa itti fufe falmaa keessatti guddate roorroo Oromoo irra ga'u ol kaasee dubbate guyyaa tokkitti mucaan kun adamsa diinaa jalaa guyyaa tokkollee bahee hin beeku biyya kana dhufees afeerraa hedduuti ta'eef akka inni jiruu qananii akka keenya kanaa jiraatu hin dide ani Oromoof hin dhaladhee biyya sana keessatti deebi'ee sagalee ta'uu koottiin fufaa haga lubbuun na keessa jirtutti jedhe kana tokkoon keessaa muutti qabattee galuu qabda. Hacaaluun siif wareegame koozii kee ol kaase daqiiqaan xiqqoodhaa baay'ee isinitti haasa'uuf hin dhufne haasawni dheerateeti nuraadhi saadhaa dannoo feena wanni godhuu qabnu galtanii rafiina asitti hiitanii galiina hojjedhaa kallattii adda addaatiin karaa dandeessan koozii keessaniif du'e koozii keessaniif wareegame warri mana hidhaa jirus koozii keenyaaf wareegame koozii keenyaaf mana hidhaa jira jabaadhaa hojjedhaa iyyanii galuu miti kanan sinii dhaamaa ulfaadhaa. Okay jara keenya akka haasawa hedduu jibbitan akkuttiin jira haasawa dandeeraa hin feetaniini yaadannoon itti fuftii garuu daqiiqaa tokko ummaa takkaa fi obbo Badriidhaaf yoo kanatti kan natti tola daqiiqaa takka takka hin ta'u Qeerroo biyyaatiif dhaamsa qeerroo biyyaatiif jajjabaachuu qaban. saniifuu haasawa daqiiqaa takkaaf nu godhanii please Abiyyi gubee jira. Abiyyi baqatee fi ambiyaasii keessa jira jaan. Hin sodaachina. Warri biyyaa qeerroo biyya sodaachina jabaadhaa. Qeerroo biyyaatiif. Abiyyi Ahmad gubee jira sodaatee rukutee jira jaan. Qeerroo biyyaa isin cinaa jira qeerroo biyyaa. Qorshuudhaan. Yaa ilmaan kiyya dhaggeeffataa yaa obboleeyyan kiyya ani warra biyyaatiif dhaamsa tokko qaba yaa qeerroo Oromoodhaa akka biyya jirtu yaa poolisii Oromiyaadhaa yaa ilmaan Oromoodhaa obboleeyyan keessanitti qawwee garagalchina boru seenaan isin dubbatti yaa poolisii Oromoo adara ilmaan Oromooti qeerroo obboleeyyan keessanitti qawwee nurraa garagalchina Abiyyi Ahmad akka gartee isin gubbaadha jirra jee inni nu muudhaa jirutti isa gubbaallee haqaa jira mootummaa jira isallee ni gaafatti mootummaan kanaafuu nuti rabbi nu haa tokkoomsu wal jala nu haa oofu aannan saa tokko rabbi nu haa godhu wallaalaa keenyallee nu haa beeksisu dhabaa keenyallee nu haa duroomsu biyya teenya gartee
biyya Oromiyaadhaan bultu Rabbi nu haa godhu. Warra wanjala deemu aannan sa'a tokko Rabbi nu haa godhu. Oromiyaa shall be free. Oromiyaa shall be free. Oromiyaa shall be free. Oromiyaa shall be free. Oromiyaa ni bilisomti. Oromiyaa ni bilisomti. Oromiyaa ni bilisomti. Oromiyaa ni bilisomti. Okay, jara keenya hedduu galatoomaadha. Laal waan tokko jiru godhee ni dubbatame. Dhiifamaa jira keenya. Laal yoo haasawaa barbaanne gaaddisa sanjala keenya akka gaariitti haasa'u. Amma dhaadannoo dhageessuudhaa keessaa garuu akkan masmara irra haaddetti namni tokko amma Ayye Oromo jirtu ayyeega isi warraas jirtan aanii fi maatii Haacaaluutiif Rabbi jabina haa kennu. Oromoon Rabbi jabina haa kennu. Oromoo gumaa Haacaaluu ni baafna. Akkami baafna? Ayyee warreen hidhaa jiru yoo Jooharii fi namoota kumaatamaan hidhaa jiru yoo ni baafna. Yaa arragaan isinii ba'a ni baafna. Kaleessa asumatti lafuma tanatti yoo xiqqaate ama sadii fooliin dhaabnee wayyaanee addunyaa irratti namni ni jijjiira jedhee yaadin jilbiifachiifnee ilmaan Oromoo akka bakka bu'an goone. Ilmaan Oromoo ilmaan Oromoo illee jechuun nama rakkisaa warra yeroo sanitti Lammaa jedhamu bakka buufne. Haa ta'u osoo oolleen bulin dhuganan amma immoo guyyaa isaan dura karaarraa dubbiin dabde hedduun keenya jala kana qubaan qabnee akka bakka sanirraa fuunu nutti mul'ataa ture. Arra immoo hunda keenyatti mul'ise wanni wareegamnee Haacaaluun akkuma jiruun seenaa dalageetti seenaa dalagee deemu eegatu illee seenaa dalaguu ta'a. Seenaan Oromootis haa ta'uu boqonnaan qabsoo Oromoo amma booda jijjiiramee jira. Aariidhaan asitti dubbannaa achi deebinee immoo waan dalaynu irra guddaan hojiin Oromoon hojjettu arra karaa qabatee jira. Jaarmee qabdan jaarmee koominiitii jaarmee biroo kan jiru hunda jalatti hiriira sochiidhaan hojiidhaan sammuudhaan gabrummaa kaasuu deemna. Itiyoophiyaan amma nutti himanii fi takalee nutti himanii fi tadeengattanii goona jennees Itiyoophiyaa booyaati. Itiyoophiyaa booyaa amma booda ni barbaanna. Hin barbaannu. Oromoon ni bilisoomti. Guyyaa bilisoomne ollaa keenyaa wajji kabajaan jiraanna. Guyyaa bilisoomne ummata waliin jirru wajjin nagayaan jiraanna. Oromiyaan ni bilisoomti galatooma. obboleeyyan kiyyaa laal dhiifama guddaan isin gaafadha. Amma dhaadannoo please. Achi deemnee ajeeroon kiyyaa kun dan nam tokko haasoo hin deemu. Samboodaan Daawun kan gammadaa waayoo fiqaadu ijoollee qabsee daawwan wayyaanee fi fiqaadu shumataa dhaadannoon yeroo tokko dhageessan sambooda namoonni wal jijjiiraa dhageessan dhaadannoo jechaa teenye jechuudha. Kaniifuu namoonni akka dadhabdaniiti namoonni naannoo gosa jiran waan ta'eef ummata keenyaan hedduu isinitti hin dheereysu dubbii gabaabduma takkaan isinii dubbachuu barbaada. Seenaan namaa keessatti takka gabroonfataa, koloneeffataa, filmaataa fi dimokiraasaawee ilmi namaa takka arkeen beeku. Takka seenaa ilma namaa keessatti durirraa dhumicha irraa caalu irratti nuti eegalle durirraa eegalleen dhumaa turre. Garuu dhumicha dabreeme kan hin dubbachuu barbaadu. Dhumicha nu as deemuutu kan sammuun namaa ni yaaddi jettee hin yaadneetu nu as deemuu jiraataa jechuudha. Maaliif dhumichi nu as deemu kan akkami Oromoon gammayte Oromoon amma booda gabrummaan fudhattu Habashaan
tokko nu keessa ajjeesuu bira kutee jenesaayidii Oromoo lafarraa haqee warri naftanyaa biyyi ummata isaanii bakka buufachuudhaan lafa teenya barbaadan malee Oromoo kan barbaanne beekuu qabdan. Wanni gabaabduun ani ummata Oromootiif fuulduratti himu hagas. Kanaafuu Abiyyiin naftanyaadha. Wanni inni bakka bu'us naftanyaadha. Ilmaan Oromoo qabsoo dinagdee qabsoo qabsoo hawaasaa waliin qindeessee Oromiyaan gaafa bilisoomte boodaani ollaa wajjin konfedereeshinii jiraannu federeeshinii jiraannu gaafa haasawni nugee Abdurazak haasawan feenu Ero biyyati Okuta kamera ponis Ijoolleen biyya jirtan yeroo ammaa kana keessatti mootummaan dadhabdee jirti. Mootummaan dadhabdee jirti nuti isin cinaa jirra hin sodaatinaa qeeroon biyyaa. Hin sodaatinaa. Iddoo hin deebiinaa qeeroo biyyaa Abiyyi sodaatee baqatee jira. Namoonni as jira waa'ee Abiyyi haasa'uu fedha namni garii waa'ee Abiyyi haasa'uu hin fedhu.